uffata warqeen miidhagdee mootittiin mirga gooftaa ni dhaabbatti. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ ከንልማ ከነፍረ ቁልቁሉ ዋቀዮ ቶኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። ጃለተምቶታ ማቲወን waaqayyoon kan sin jaalatu sinis immoo waaqayyoon caalsistanii kan jaalatan maqaa waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin nagaa sin gaafannaa. Akkam jirtu, akkam yoo nageessan, akkam turtan. Ameen. Galateeffamuu nama lasaa kan ta'e Waaqni Abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Ameen. Addan baatutti yaadu teenya haati qulqullootaa waadaan araariyaa qulqulleettiin dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni toloonni akka kennaaf kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Amiin. Baga geessan. Baga geenye gurraandhala 16 ayyaana kabajamuu waadaa dhiifamaa yookaan kidaana miratiitiin baga geessanii baga walumaan geenye. Egaa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti dubbii sagalee Waaqayyoo waliin ni barannaa. Ayyaanni guyyaa boruu kun maaliif kabajama? Akkasumas immoo haala kamiin kabajama? Kidaana mirati jechuun maal jechuudha kan jedhu walumaan bal'inaan ni ilaalla. Egaa qulqullichi lapheen Waaqayyoo kan jedhame qulqullichi Daawit akkas jedhe, uffata warqeen miidhagdee mootittiin mirga gooftaa ni dhaabbatti. Faarsaa Daawit boqonnaa 44:9. Egaa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti sa'aatii kanaan geenye irraatii warroonni nu daawwachaa jirtan hundi keessaniyyuu YouTube keenya kana share, like akkasumas immoo subscribe gochuu keessan maqaa Waaqayyootiin hin dagatinaa hin jenna. Egaa barumsa keenya irratti yeroo imallu guyyaa har'aa maaliif kabajama? Ayyaanni haadha teenya qulqulleettii kidaana mirati akkasumas immoo waada dhiifamaa kan jedhame maaliif kabajama kan jedhuuf gabaabinaan ni ilaalla. Egaa jechuma hiika isaarraa kidaana mirati jechuun yeroo hiiknu waadaa dhiifamaa jechuudha. Egaa guyyaan waadaan kana guyyaan balaa isaa bitti fayyedha. Akkasumas immoo ati gooftaa teenya Yesuus Kiristoos adda taatee waadaan guyyaa isheef raawwatedha. Guyyaatti mirkaneeffamedha. Kanaaf kidaana mirati jechuun waada dhiifamaa jechuudha. Egaa waada dhiifamaa yookaan kidaana mirati kan jedhameefis haadha teenya yookaan immoo haadha Kiristoos kan taate giiftii teenya dubaroo Maariyaamidha. Sababbii maaliif kidaana mirati jedhamte? Ati teenya sababbii maaliif waadaa dhiifamaa jedhamte? Egaa waxabajjii 21 iddoo awwaalchi gooftaa keenya irra dhaabbattee waa'ee yeroo sana kadhattu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kadhannaa isheetiin yeroo kadhattu sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waadaa ishee galeef sanarraa raawwachuuf guyyaatti balaa isaaf fayyedha. Egaa yaa maatiiwwan Waaqayyo, guyyaan har'aa kuni guyyaa haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam yookaan immoo waadaa araaraa kan jedhamte qulqulleettii kidaana mirati guyyaa isheen ilma ishee mirga ishee dhaabbatte yookaan immoo ilma ishee yeroo isheen araarsummaaf yeroo jalqabaa yeroo itti mirkaneeffattedha. Kana jechuun maal jechuudha? Egaa yeroo sanatti namichi Balaayisab jedhamu tokko ni ture. Balaayisab kun maqaan isaa duraa Simoon jedhama ture. Maqaan inni jalqabaa Simoon jedhama ture. Simoon jechuun namoota akkuma Abrahaam namoota keessummoota kan mana isaatti simatu, keessummoota kan affeeru, akkasumas immoo warroota dheebote kan obaasu, warroota immoo beela'an kan nyaachisu ture. Egaa guyyaa tokko Daabiloos nama fakkaatee karaa namicha kana Simoon kana dhufe. Yeroo dhufutti akkasumaan Simoon ni simate. Yeroo simatutti akkas jedheen. Daabiloos namarra bulee akkas jedheen, yaa maatiiwwan Waaqayyo ilaala. Ati waan naaf qoodde hundaan nan fudhadha. Garuyyuu immoo aarsaa ilma kee naaf laadhu jedheen. Ilaala Simooniin aarsaa ilma kee naaf laadhu jedheen. Maaliif
Abrahaam aarsa Waaqayyoof laateera waan ta'eef Waaqayyoon fakkaatee diiyaabiloosiin ni dhufa waan ta'eef Simooniin aarsa ilma keenyaaf laadhu jedhe. Maaliif Abrahaam Isaaqiin gaara Abrahaam Isaaqiin waan ilma isaa laateef Waaqayyoof Simooniinis immoo diiyaabiloos qoruuf Simoonitti dhufee ilma keenyaaf laadhu jedhe. Yeroo sana ilmi isaa Simoonis ni qale. Yeroo qalu sanatti dura anaaf nyaadhu jedheen Simooniin. Eenyuun diiyaabiloos namarra bulee jechuudha. Egaa yeroo sanas immoo Simooniin ni nyaate. Yeroo sanaan jijjiirama bineensummaatti dhufe jedha yaamati waan Waaqa. Ilaala hojii seexana. Ilaala hojii diiyaabiloos. Maaliif namarra bulee waan garagaraa hojjeta waan ta'eef, waan garagaraa dalaga waan ta'eef yeroo sanatti diiyaabiloos nyaachise. Simoon kan jedhames immoo yeroo sanatti Balaayisaab jedhamee waamamee jira. Egaa Balaayisaab kun ilma isaatiin dabalatee namoota 78 oliin lubbuu kana hunda ajjeesee nyaatee jira yaamati waan Waaqayyo. Lubbuu kana hunda nyaatee jira namichi Balaayisaab jedhamu kun. Guyyaa tokko garuu namicha dhukkubsataa tokko bira dhufee namichi dhukkubsataan kun akkas jedheen jedha yaamati waan Waaqayyo. Maqaa qulqulluu Mikaa'elaatiin na biran darbiin dhoobadhee na obaasii beelee na nyaachisi jedheeni. Yeroo sanatti immoo maqaa qulqulluu Mikaa'elaatiin maqaa qulqulluu Gabreeliitiin yeroo jedhutti Balaayisaab ni darbe. Akkasumas immoo yeroo sadaffaa irra deebi'ee akkam jedheen maqaa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin bishaan kana na obaasi jedheen. Yeroo sana Balaayisaab irra deebi'ee jedheen. Maaliif maqaa kana ni beeka waan ta'eef. Irra deebi'ee jedheen. Yeroo sanatti immoo namichi kun deebi'ee maqaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin yeroo jedhutti namicha kana Balaayisaab qulqulleettiin dubaroo Maariyaam araarsuu ishii Waaqayyoon nu araarsuu ishii waan beekuuf waan yaadateef yeroo sanatti waan haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gooteef ni beeka waan ta'eef Maariyaam yeroo jedhu maqaa ishee yaadate jedha yaamati waan Waaqayyo. Ni yaadate. Erga yaadatees booddee immoo namicha dheebota sanaaf bishaan laate ni obaase jedha. Erga bishaan obaaseen boodatti Balaayisaab gara namichaa qoteen bulaa tokkotti imale jedha. Namichi qoteen bulaa sunis immoo namichi kun waan nama nyaatu beekamuuf inni nama nyaacha waan tureef namichi kun sodaatee hablee yookaan immoo billaa qara qabuun qopheeffatee namicha kana eege jedha. Balaayisaabiin ofirraa ittisuuf meeshaa qara qabuun qopheeffatee yoo na biraa darbiti darbii ati nama nyaattu sanii miti jedheeni yeroo akkas jedhuun Balaayisaab gaddee boolla keessatti of darbatee Balaayisaab ni du'e. Erga du'een boodatti immoo lubbuun isaa yeroo mootummaa Waaqayyoo yookaan immoo lubbuun isaa yeroo murteef dhiyaattutti ergamtoonni Waaqayyoo namichi kun cubbuu dalagaa ture kanaafiyyuu Si'ool yaa galu yookaan immoo bakka gubataa yaa galu jedhamee itti faradamuuf yookaan immoo firdiin yeroo itti dhiyaatuuf haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam garuu isheen waada araaraati waan taateef isheen waada dhiifamaati waan taateef yeroo jalqabaatiin waadaan dhiifamaa yeroo ishee itti raawwatedha. Yeroo kanas haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam Balaayisaab yeroo Si'ooliif galchuutti jiranitti mirga gooftaa dhaabbattee akkas jette. Yaa gooftaa lubbuun kun kan kootii anaaf dhiisi naaf fayyisi jetteeni. Maaliif haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam haadha Waaqaati waan taateef ergamtoonni ni galateeffatu waan taateef kennaa fannoo jalaa waan taateef haadha durbees taate haadhas kan taatedha waan taateef qulqulleettiin dubaroo Maariyaam addunyaa kanarraa uumamtoota hundarra adda waan taateef kan kabajamte waan taateef Waaqayyoo ilma isheetti akkas jette. Lubbuu kana naaf fayyisi. Lubbuun kun kan kooti jette. Maaliif jette yeroo jennee ilaallu isheen kan jetteef tokkoffaani Balaayisaab maqaa dubaroo Maariyaamiitiin waan raawwate sanaaf bishaan kadhan. Egaa lubbuun Balaayisaab
waada giiftii teenya qulqulleetti kidaanii miratiitiin jechuudha. Duraan ala 16 jechuudha. Waaqayyo gooftaan waada ishee galeef raawwateef jechuudha. Mirkaneesseef lubbuun balaa isa bis ni fayyiti jedha. Egaa maaliif raajichi Hisqeel boqonnaa 18 irratti akkas jedha. Namni tokko duraan cubbuu hojjechaa ture booda irratti gaabbii galee yoo waan gaarii hojjete cubbuun isaa ni dhiifamaaf jedha. Maaliif gaabbii galee namichi kun duraan wantoota hamaa hojjechaa ture, nama nyaachaa waan tureef jechuudha. Wantoota hamaa garuu yommuu haadhi teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin dhukkubsataa yookaan immoo beelaa sana waan nyaachiseef waan obaaseef lubbuun isaa maqaa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin jannata galee jechuudha. Egaa ilaala. Maaliif Waaqayyo gooftaan cubbuu hojjennirraa deebinee gaabbii gallee yoo mana isaa deddeebinee fooniif dhiiga isaa fudhanne akka mootummaa isaa dhaalba sirraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif abbaa dhifamaati waan ta'eef Waaqayyo gooftaan laphee dhifamaa waan nuuf kennuuf jechuudha. Kanaaf hundi keenya iyyuu bakka jirru irraa kaanee harrumarraa kaanee jechuudha. Yoo cubbuu dalagne sanarraa gaabbii gallee deebinee mana isaa keessatti mootummaa Waaqayyoof qophaa ta'uudhaaf fooniif dhiiga gooftaa fudhannee laphee deddeebiidhaan laphee dhiifamaatiin mana isaa tajaajiluun nu barbaachisa jechuudha. Maaliif kana baranna jechuudha. Haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam maqaa isheetiin wantoonni muraasni fakkeenyaaf barakata yookaan immoo eebba guyyaa sanaaf qoodachuuf maqaa isheetiin wantoonni yookaan wantoota nama dhukkubsataa gargaaran maqaa isheetiin warroonni namoota beelaan nyaachisan maqaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin akka fayyan asirraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf balaa isa bis namichi dhukkubsataa sana bishaan waan obaaseef maqaa haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin waan raawwateef dhiifamni taasifameef. Kanaaf hundi keenya iyyuu akka maqaa qulqullootaatiin waaqa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kadhannu inni nu haa gargaaru. Egaa kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti hime maqaan waaqa keenya gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Hunduma dursee Waaqayyo gooftaan kan guyyaa kanaan nu ga'e maqaan isaa kan eebbifame nuuf haa ta'u. Egaa warroonni immoo yuutuubii keenya ilaaltan hundi keessan iyyuu nu jajjabeessuuf jecha yuutuubii keenya kana sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, akkasumas immoo sheer godhaatii nu jajjabeessaa isiniin jenna maqaa Waaqayyoo isin gaafannaa. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆይ